turte gaarii turte matuma gaafatiitu deemte malee achi doongoortee jirta wanni amma fokkoo bona ko bona dhugaadha gaafin atti gaafatte sirriidha garuu anama ijoollee tana gargaara jechaa fi miti kana achi dhaqeef namni jalqaballee waan irra kan zakaapiteen faati waan kana kaasanii turani Saudi Arabiyaa keessatti gaafa biyyarraa yaa'u namni gaaf ammallee yaa jira karaa jira ammallee deemaa jira akka waan dalagaan biyya kana keessa jiraattu akka waan biyyi kun biyya gaarii taate akka waan gartee namni gaafa achirraa dhufe mana ofii taa'u akka waan gaafa dhufe mallaqa kaafaan haru itti fakkaata akkasiidhaa miti waan tokko arguun amaanuudha jetti Oromoon gaafa mammaatti walii gallaami waan kana hubachiisa malee ani gargaarsa ijoolleef hin dhayne garuu gaafa achi dhageessiin kun ilmaan Oromooti dhaabbatanii alaalan ani osoo harka kiyyaa qabaadhee fuudhee wallaahi ganama rabbii mara gaafa karaa san deemu kubsii isaan ittiin jiraatan bitee fi bira wallahi lazim amma bakkeenya bakka biraa deemaa dalagachaa jechuuf dalagaan hin jiru bakkee kana keessa sirraa baatee bakka biraa dhaquudhaaf dalagaan hin jiru osoo dalagaan bakka biraatti yoo argamte biyya kana mushawwara jedhanii makiinaa hannaatti osii achi namaan deema jechuudha waraqaan qabu manni kun gartee yoo mootummaan dhufte gaaratti dhiyeessaa jiraata achirraa gadi duudanii gaararraa yoo argatan bitatanii ol dachaan dalagaan hin jirtu bakka kana fakkeenya ilmaan Oromoo kaasitti beelaan du'aa jiru kana yoo maalillee taate seenaan nama gaafata ilma Oromoo tokkoon fakkeenya miidiyaa kana gubbarratti hagam tokko yoo taate paarsanti takkallee yoo taate ni dhagayama jarri osoo duutellee osoo gartee aanjettu duuti malee namni dhaga'uuf hin jiru amma biyyaa yaatee jirti osoo dalagaan jiraatte dhugaa deemi dalagadu jiraniin maal taarraa maal godha mee bakkee namni dhaqu kan jiraanne ana mana bira wallaahi gurfa gala nama furtu na bira jira baatii jaajja bakka dhaqu garana bilbilee gaafadhee wallaahi baatii ja'a na bira jira namni afurii ofirratti fuudhee mana ofii galu keessa hojiin galu kun ammoo ani agas akka walitti dhiyaannuun na bira dhufan malee bakka dhufan hin qaban dalagaa irraa ooba mana hin qabani maaxaa kanarratti bu'an maaxaa kanarratti gaafa buute bakkeen naqan takka hin jiru mana haaraatti osira mana abbaatti osira waan uffattu hin qabdu firaasha hin qabdu kabultu dhagaa keessa beelaaf dhagaa keessatti jira kanatu garteetti na dubbachiise malee waan biraatti miti obboleeyyan kiyya gara maleetti nan fudhatina amma reef ijoolleen tarbii nu gochuu jetteen ani tarbiifillee hin nayne kuno ijoolleen tun asitti rakkachaa jirti namicha ammee kanneen amata tokko wayii asitti as jira namicha amma akkas jedhe sun wallaahi na bira bu'e ijoollee Harargeeti gurfaa kiyya kana bu'ee dalagaa takka seensise dalagaan seensisan baatii takka dalagatee dalagaan dhaabbattee achirra deeme waggaa tokko achirra hin deemne achirra jira nama biyyarraa ilmaan shan ilmaan ja'a biyyarraa qaba nama intalli isaa heerumte ilmi isaa fuudhe wallaahi namni yeroo san kottumee mutawwaa jedhee ani yaamee dubbate suni waggaa tokko sirra jedhe sun nama ijoollee Harargeeti wallahi ilmaan shan ilmaan meeqa biyyarraa qaba heerumsiisee qaba fuusisiisee qaba waggaa tokko sirra ta'a kanatu na dubbachiise malee obboleeyyan kiyya waan biraati miti gara maleetti nan fudhatina ani ammoo intarviizinii godhee yookaan gargaarsaaf hin dhayne garuu ilmaan Oromoo akkasitti jirti akkana miidhamaa jirti argitanii machi fide amma achirra makiinaa daqiiqaa lama hin ga'u natti fakkaate osoo achi dhayte ni bootta wallaahi lazii waan uffattu hin qabdu karaa kanarra yaayoo xiqqaate nama 150 achi ta'a waan tokko arguun gargaarsaa miti gargaarsa hodiisuu qabda warri karaa kanas deemaa jiru ammallee warri dalagaa qabu gartee dalagaa fa'aa tuffatee irraa bahu waan kana yoo arge irraa of qusataaf hin bakka sanis hin fide malee waan biraati miti obboleeyyan kiyya akkasitti hubadha walii yaaduun keenya ammoo kana malee waan biraa walitti yaaduun akkasii an gargaarsaaf miti amma fakkeenya namni tokko birri shan yoo gargaree shan gisee sana achitti kubsiidhaan bitatan du'adhaa jala darbiteerti ijoolleen tun wallaahi shilingii takka kiisaan qabdu shilingii takka dalagaan hin jirtu bakka dhayituun qabdu mee akkama goota of badaa fedhe yoo taate Oromoodhaa bara akkasitti inni keessanuu galatoomaa kanaaf hin dubbadhe amma gargaarsa isaaniitti gufuu ta'uu osoo hin taane wanni rakkoon keetii inni guddaan tokko ijoollee sana intarvii gochuudha kunooti yoo qabeenyaa isaan kun hin gargaara jedhaa jiran akkamitti namni Itoophiyaa biyya rakkina yookaan konnekshiiniin hawaasa keessatti hin dalanne keessatti rakkoo keetiin jedhin obboleessoo Yoosuf rakkoo keetiin jedhin dhageeffadhu obboleessoo rakkoo keetiin jedhin rakkoo keetiin jedhin isaan irraa dubbisuu qaba namni ilaana dhageeffadhu Yoosuf rakkoo keetiin jedhin gaafa waa jedhu tokko namni ani rakkadheetiin bakka san hin dhayne na gargaara achaaf bakka san hin dhayne rakkoo keetiin jedhin gaafa waa dubbattan keessatti waan dubbattan xiqqoo laala rakkoo keetii jechuun rakkinna abbaan qaba rakkinna qaba waan Oromoo tana gargaara jechuun rakkoo qaba rakkinna keetiin jedhin waan jettu dura yaa hojjaan baafadhu an dirqiidhaan gargaarisiin hin jedhe ilmaan Oromooti gargaaraan jedheen bira viidiyoodhaan itti garsiisee asi dhumaa jirtan yoo waan kubsi takkaa gargaartan jedhe maleeni an obboleessa achi keessaan qabu obboleetti achi keessaan qabu obboleessoo rakkoo keetiin jedhin kana Oromoon kenna yeroo hunda waan kanaaf ofirraan dhabu waan maqaa nama balleessa no. waan maqaa nama balleessa waan maqaa nama balleessa waan 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 nama balleessa waan
Waan siin galiin tokko Waan maqaa nama balleessa waan No, 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 no. Dapada. Bona bare wani balesa isaan interview nu godhi jedhanu maalitti Janne ana jede janne jira disi dabare bal already bal dabare bal deme jira miti lal ana jede dhaggeeffadhu ijoollee san interview godhi ka jedhe fille mirgan qaba because maalifi koota jetini waamtee jirtaa jechuudha koota jechuun wanta ka faayidaan qabu isa rakkina sana tumatanii ni gargaaraan ijoolleen tun gaazexeeshina namaa jira sadaqaa namaa irra kadhachuudha mee bakka isaan jiran ati achi jirta sitti ergina akka ijoollee support gootu isaan kottu jennee waamne malee ati dheedhee miti bona bale dheedhee bal dheedhee mi ijoollee sana waamte ijoolleen tun wannummaan achi dheedhee suuqii namaa jala dhaabbatu hin jirtu jechuudha dhaggeeffadhu rakkatanii gaara amma gargaarsa barbaachisu nuti ni jirra miti ni gargaaraan jechuudha koota jettee waamteen eega dhufanii makiinaa kee jala deeman booda isaan nun agarsiise makiinuma kaafatee deemtee jechuudha dhiifama silkiina seenetti karaafin gabbee aanoo yoo interview deemee ture moo dhiifama naa godha interview deemee ture moo Bona bale. Anama malan sirraa egaa ture beektaa? Like namoota sana waamte. yaa Marco ijoollee sana waameeti rakkina isaanii nutti himanii akkamii gargaaraatiin yaa sanumaan barbaade malee wanta akka rakkina isaan qabnu waan gaarii goote So like anama dhaggeeffadhu. Yaa sirriidha qo'ee meeshee tokko. Sirrii gooteeti amma bakka itti dogoggorree uumame jedhani xiqqoo ishee maalan sirraa eegaa ture kottaa itti waamtee ta'u hundi isaanii yeroo isaan dhufaa turan illee deddeemaa turan tokko waa kuffiyaa qabame naamen dhufanii makiinaatti naanna'anii si bira dhaabbatu. Ati immoo kaafattee ma deemte makiinaa. Anamma jira sana ilaaluu barbaadan ture. Like namni immoo just what is going on like gaafa ilaaltu ati amma jarri si bira dhaabachaa jiru osoma isaan dhaabataa jiranii sokkiti bakka sanatti namni xiqqoo maal ta'e mucaaniidhaan malee waan akkas sanuma malee waan birooti miti Ani kan na deemsise maali sirriitti ma dhaggeeffadha. Ani amma jechoota san keessatti akka waan biraa wayiitiif an dhaqee itti fakkaata nama beekte. An saniin tun aarseetiin achi deeme fakkeenya beenzila kiyya baaseetiin dhaqe. Kan achi dhaqee maaliif ijoollee tanaa gargaartaniif miti. Namoota karaa kana deemu fakkeenya nama dhibbaan meeqa laalaa jira. Nama dhibbaan wayii kana tokko ka karaa kana dhufuudhaaf deemu jira. Tokko ka dalagaa irraa bahuudhaaf deemaa jira. Waan kana namni irraa haa hubatuuf hin deemee bakka san dhaqe maleeni. Kana bichaadhaa miti ijoolleen tun gaara keessa bulti gaara keessa teessi fedhan amma siingalle waan meena dhageeffadhu waan an deemeef illee sitti deemee Bona bare wani siingalle beektaa dhageeffadhu ka amma bal mataan dhufuusi jirtaa bal aannan kan taa'ee makiinaa no bona dhaggeeffadhu amma siingalle amma jira sana Marco don't mean me brother hold on beekaa miutis godhe qoshee tokko dhiifama guddaa amma jarri sun dhaabataa jiru moo si biraa deeman yeroo deemte jarri sun like warri dhufan sun almost like over 5 people nama 5 ol ta'u achumatti biraa dhaabattee deemte bar maal siin jedhu isaanumti maaliif waamte maaliif nu waamte siin hin jenne waa tokko hin jenne maal siin jedhu isaanumti sitti hin gaddanii yookiin immoo tarii waa misaa waliin jennu barbaade maan waamee ka jedhu jira waa misaa nuu kenna. Amma dhagee ani maaliif hin deeme maaf deeme beektaa Maarkos achi. Amma yeroo waan san dubbadhu ni dhagaa nama isaan foona gurrarraan qabu ni dhaggeeffataa jiran. Obboleessi tokko anuu bakka sanii deeme dalagaan hin jira jedha. Amma tokko ana nama kijibaa fakkeessuuf ijoolleen sun gurrofiitti hin dhageessi wallaahi laziif. Abboo kaleessa siinu biraa yoo ka deemu taate jireenya nuti irra jiraannu ni beekta. Akkamittiin namni kun akkam jedha jennaan anuu saalfadhee biraa deeme wallaahi laziif. Anamma fakkeenya osoo ijoolleen kun dalagaa qabaatanii. Ati saba keetiif jettee deemtemi. Ergaa hawaasaatiif deemtemi. Eega dhayitee kunooti ijoolleen kun hin gargaara obboleessa keenya jedhaniiti. Aftaanis gaafachaa jiran maa itti deemte nama lama nama sadii irraa interviin godhin. Maa makiinaan kee kaafattee biraa kutte. kana wani ani wani dubbachuu gargaaraa jiru ati waan gargaaruu dandeessu isaan kun intervii dubbisiisii jennaan ni ride wanti inni haaruu kana irratti jiru konkolaataa kee kaafattee biraa kutte. Ya warri gargaaras gubbaa jiraban bona ni jiraban nuti warri gargaaras gubbaa jiraban. Kuno atiman saaduu taa'ee maarkoo taa'eeti bona na taa'ee gaafachaa jira. Maal jechuun? Ikosi maal jechuun ni barbaadeen. Yaa. Ni dhageessa. In gargaaraminis miti siigalee. Akka obboleessa tokkootti atis obboleessa kiyya anis obboleessa keeti jarri nu bira jiran kunillee obboleessa keenya
hin gargaaramini miti namni kun garuu rakkoo walirra jira rakkoon ka wal caalu jira isii galee warri amma akkanatti atimte kun saahiba ni qabanii anis saahiban keessaa qaba ati saahiba keessaa qabda warri akkasii saahiba bira iyyuu dhaqee jiraachuu ni danda'a ammatti immoo rakkoon jaraa olii ilmaan Oromoo kan rakkoo sana achi arganii jiran nyaachuudhaaf dhuguudhaaf akka dhabanii jirantu jira rakkoo irratti ni jirti ni gargaarraa jenne arra ijoollee kana yookaan ni gargaarraa jette maallaqa ni buufna rakkoon qabu baatii tokko baatii lama ni nyaachifna baatii lama sadii booda'oo akkam goona itti yaaddeetta. Ila bubbe sagaleen keessi dhagamti ani jalqaba yeroo bakka san naqu gargaarraan bakka san naqe gargaaruun hin naqne waa'ee gargaarsaa kaasdee jira kaasuudhaaf hin naqne wanti an bakka san naqee fi akka hawaasni keenya kan mana hidhaa keessa jiru miti kan ala jiruyyuu akka inni itti hidhame dhageeffadha nama sagalee nu ta'u osoo qabaanne ka ala jiruyyuu sagalee barbaachisa waan jedhuuf hin bakka san naqe malee an gargaarsaa bakka san hin naqne obboleeyyan keenya. Dhageeffadha. Achi dhaabbannee namni tokko waa jedhee jennaan san jedhe malee nani gargaarsa bakka san hin naqne. Fakkeenya uummanni kun kaleessa illee akka bakka akkana jiraatu jira. Ammallee uma jiraatu jira. Gargaarsaa miti garuu uummanni kun bakka dhaqu qabu dhagaa keessa bula beelli asitti du'aa jira jechaaf san dubbadhe malee an gargaarsaa miti ka bakka san naqeef. Ammallee gargaaruu illee hin fedhu akka isin gargaartan illee hin barbaadu maali? Jechi namni tokko jecha ilaal meera dhageeffadha. Namni keenya yoo dubbatu gara biraan ila Maarkos osoo kallattiidhaan namni isinitti moyaa jira keenya gara maletti dubbii nama faamsisina ani ijoolleen tun garana nyaatteetiin dubbadde maleeni kootu waami naan jedha nama sadi moo nama furnatti waami tuubanne ni tatta'an amma ijoollee kana gargaarsa tokko hin godhamneef fuula jaraa miidiyaa gubbatti baasee hooma qaballeessi taate maleeni ani kun nama walii yaaduu qabna fakkeenya namni kun rakkatee bakka kana ta'a maleeni miidiyaadha naanna'u bakkee kanarra hin teenye. Inteni wali yadu lille gari amma bakka ni kubesi no bona dongorte chunga do bona wala dongorte wala bona bale ila dhaggeeffadhu wallahi dogongora miti la dhaggeeffadha dogongorte wallahi lazim bona amma si jara sana rafa go indem ani gaaffii guddaani amma namni kan sitti gadde okay nu amma argaa jira nama hundumaa rifate ilaa sitti gaddee miti Maarkos sitti gaddeen jedhe sitti gaddeen jedhe gadduu jechuun waan biraati Maarkos ani achira inaan akka waan biraa na fakkeessanii yennaan ofirra deebi'e malee ani sitti gaddeen saadhaati miti ani jalqaba sitti gaddee qofa sun taane sitti gaddeen ijatti si mee wala dhageeffadhu please Maarkos go ahead godhii siin jechaa jiru maaliif deemte interview nu gochaa jiru tokkoffaa jarri dhaabatanii si eegaa jiru. Sa tokkoon dubbadhu jennaan inni tokko dubbachuu jalqabnaan kottaa namni tokko illee ibin makiinaa fuuldura si deemaa ture deemee gaafa inni dhufu isaan walitti qabamanii dhaabachaa jiru interview sin goone amma sirraa fagoon jiran amma jarri kun tokkoffaa sitti gaddisaaniyyuu nu amma osoo akka carraatee jara kana agarree haala isaanii ilaallee interview gaafatti gootu agam turte addana waggaa meeqa turte waan nyaattu jireenya kam jettu interview osoo gootee namni suuta jessiisa qaba ture. Ammati jara ofuma bira dhaabdee makiinaa bira sinaannaanii dhaabbatu bira baafattee madeemte sanatti ani si eegaan jira interview goota gaaffii tokko gaafattaa jedhee haala darbee moo nama gurguddaadha jaarsa faatu jiru namni ati hin dhaabatu isaan dhaabatanii si eegu ati immoo biruma baafattee kutteema sokkite why you do that like amma sirraa fagoon jiran interview godhanyaa illee dhiistee deemte even uturraan fagaatillee sitti bu'aa turre please hin deemini interview godhii. Sinjatu istema berada. Bona bale di sama wanni ya Maarkos understand. Wanni yaade sirri dogoggoreen qabu. Waan bareeda goote bona bale waan bareeda goote ijoollee tan nuuf iddeen agarsiisuuf waan bareeda rakkina mala argine jirra. Ijoolleen tun amma dhaabbatteeti laal sadaqaa kadhachuu jirti san booda yoon torban tokko nyaatu jette bal dubbattee jirta beektaa. Mee ijoollee tan sitti ergine gargaarsa akka ijoollee tan goonu akka achiin dhaabbattee agartee sadaqaa kadhatuun feenu interview goone rakkina isaanii himanii Samboda as gubbaarratti sitti ergine ati bira jira miti. Liinti si ergine waan dandeenyu si jira barreessine akka ijoollee tana sappoorti gootu san barbaanne malee baatii takka lama sadi akka isaan agartee sadaqaa namaan kana ni barbaanne malee ati isaan koota ijoollee argine jira ijoollee achi argine jira beektaa. Wanni as gubbaarra jirtu makiinaa ooftaa achi dheeteetuma ijoollee sana koota jetteeni ilmi namaa tokko mubaarak gije nama gargaaruu barbaadu laayif irra fidee dubbataa jechuun ilmi namaa rakkina namaa jechuun.
ati ta'ite okay uummanni kun rakkina keessa jiran jetteetuma akkuma na agarsiisteetuma gizee isaan kota jettu makiinaa gizee baafatee deemtu kun is not right. Wanni akkana kun dalagu because dhugaa walii dubbanne wanni ati dalaydee ani waan gaariilee dalaydee waan badalee dalaydee lamaanuu keessumaa sila ijoolluma tanaa wal barannee maali solutionin kenna agartee akkatti gargaaru gaara keessa sadaqaa kaltanii gaara keessa deemuurra baatii lamaa sadillee hanga yoo gooneef bareedama gaari jeetiin akkasiin yaadee ture jechuudha. Niin intermin irraa dhimmoota san likkiin jiru. Likkiin jirtu amantaa jirtu. Anillee yaaduma kan kee irratti beektee kanan itti dubbadde ijoollee kana yoo gargaara. Jarana keenya ira dhiifama godha. Mee anama boona ko namni keenya durumaa gaafanne waa wayii namaa yaade gara hammeenyaatti deebisan boonaan rakkoo qabaa jedhan. Maa jara keenya namni kun gartee Oromoodha. Miidhama qaba jechuun walitti mun rakkoo qaba. Erga wanti akkasii rakkoo qabaate dhageeffadha. Erga wanti akkasii rakkoo qabaate ani kan jalqaballee isin garsiisee fi ilmaan Oromooti walii safuu hin qabnu. Eessallee jiraattu biyya kam keessallee jiraattu rakkoon keenya rakkoo waliiniiti erga jechaaf isin garsiisee malee waan akkas jette boonaa rakkoo qabda. Maali rakkoon ummata karaa kana keessa dhaabatu argaa jirtani jara hoo dandeenya gargaaru. Amma ofitti yaamee maal jechaa turan as keessa dalagatanii nyaatanii dalagaan biyya Suudii keessa jira akka waan gartee maqaballeessii wayitiif an bakka san dhaqee dalagaa Suudi Arabiyaa keessa ni beektan naannoo Riyaad baadiyyaa keessa namni waan dalagatu miti bakka taa'uu dhabee dhagaa keessa jiraataa jira namni toltee fi dhagaa kana keessa hin taa'u ganama kanaan toltee fi ganamaa dura waan isaan uffatanii taa'an agartanii uffatanii ija dura namaa duran taa'an namni osoo kana argu akkamittiin kijibdaa namaan jira obboleeyyan kiyya. Kanaadhaaf hundi keessanuu galatoomaadha. Kaleessallee rabbumaan jiraatte. Mee saanii kee dubbachuu barbaada. Namni yoo nama gargaare rakkoo qabaate